Iddoo ar'ayaadde boru miilaan dhaqxa. Wanta fedhe haa ta'uu nan danda'a jettee gaafa murteessite ofitti amannaa milkaa'uun kee nafu bu'aa bahii baate. Hin danda'u jechuun abdii gaaf kutattu dadhabdeettaa beeki kuftee jirtaan kaatu. Hubadhu sirriitti alta akkasiin gorsaa dorgomtee mo'uudhaaf ofitti amanuu kan keetti murteessa. Ofitti amanuu dhugaadhaa qabaannaan milkaa'uun kee ifa tattaaffii taasifnaan. Fagoon sa'in iftaan bortuu jidduu jira imala itti fufi iddoo yaaddan geessaa rabbisi gargaara. Siif homuu sin caalu bakka ufiif kenni sa'a abbaan darbate ormi ija jaamsaa of hin tuffatan. Wanti ulfaatu hin jiru hin danda'a jedhee sitti amanuu qaba sibiilaan yoo dhooyte dhagaanuu ni caba. Har'a karoorsitu boroojitti hiiki suuta jettee killee miila baastee deemuu sanas beeki. Gaafa uf tuffattu kan sii gadi ilaali yaada kee fageessi har'a carraaqadhu bor Mansuur Jamaal. Please follow to Abdul'aalaa Abdurrahman. Galma guddaa tachi yookiin ergaandoo waraabamee osoo hin jiin namoota afur hir'isuu sadiin isiniif kan dhiyeessan maqaan miseensotaas Abdul Pilaas A'laan sagantaan kolfaa bifa